Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii lixaa fi zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfiiwwan laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhachaa jiran itti fufiinsaan cimsuun injifannoolee adda addaa galmeessaa jiraachuun gabaafame. Bitootessa 27 bara 2026 godina Qellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan Araddaa Baddeeyyii ganda Yoofeetii keessatti irree fi gaachanni uummata Oromoo Waboon haleellaa qindaa'aa loltoota PP irratti raawwachuun isaa ibsameera. Haleellaan kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina argamsiisuun diina irraa loltoonni 3 yoo du'an 5 immoo madaa'aniiru. Dabalataan loltoonni haalli isaanii adda hin baane faffaca'uun isaanii ibsameera. Akka odeeffannoon ibsutti tarkaanfii kanaan gama injifannoon qawwee AKM 2 hidhannoo guutuu waliin akkasumas rasaasaa fi dookumantiiwwan adda addaa dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun bitootessa 28 bara 2026 zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Ona Cobii keessatti magaalaa Cobii dabalatee gandoota akka Yubdoo, Gabaa Sanbataa, Loogee fi Guutoo keessatti Waboon tarkaanfii bal'aa fudhateera. Haleellaan kun bakka hedduutti yeroo walfakkaataa keessatti gaggeeffamuun isaa adda durummaan kan ibsamedha. Tarkaanfii kanaan loltoota mootummaa PP keessaa hedduun kan du'an yoo ta'u, hedduun immoo madoo salphaa fi cimaa akka ta'an himameera. Gama injifannoon meeshaaleen waraanaa akka AKM, Bireennii fi Snaayiparii hedduun hidhannoo guutuu waliin dhodhootuuwwan akka F1 fi ragaawwan waraanaa garaagaraa hedduun harka Waboo seenee moona qabsoof galii taasifameera. Tarkaanfii kanaan humni mootummaa miidhaa guddaa keessa seenee jiraachuun mirkanaa'e. Haal wal fakkaatuun bitootessa 29 bara 2026 Waboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa Ona Eebantuu ganda Qeelloo keessatti tarkaanfii biraa fudhachuun injifannoo guddaa galmeesseera. Tarkaanfii kanaan loltoonni PP 9 battalatti kan du'an yoo ta'u 7 immoo madoo dandammii hin qabneen adabaman. Gama injifannoon qawwee AKM 2 hidhannoo guutuu waliin rasaasa 210 uffata loltoota mootummaa 4 fi dookumantiiwwan adda addaa hedduun dugda diinaa irraa hiikamuun dantaa qabsoof ooleera. Walumaagalatti tarkaanfileen Waboon bitootessa 27 bara 2026 irraa eegalee hanga bitootessa 29tti naannolee adda addaa keessatti fudhate mootummaa irratti dhiibbaa cimaa uumuun isaa hubatameera. Sochiin kun qindoomina, babal'inaa fi jabina qabsoo hidhannoo agarsiisuu isaa irratti hubannoo guddaa uumeera. Injifannoon uummata Oromoof.